sini baata nagaa kooti galata waaqayyo sees baga nagaa taatan jecha baga geechani ayyaana waggaati Mikaa'eliin ka waggaati bagattiin siningee amin baga walmaan mungee jecha jechuudha ara galata rabbii taa'ee viidiyoo sini waraaban jechuudha namittiin koo akka caalaa narraa kabbaati jirti yaa mataan koo hojiidha waan ta'eef innas nagada miti anis nagaa kooti jechuudha mata dureen irraan qabadee dhufe jechuudha bilisa sumaan kolfi kun akkamitti kanarraa hafunetti maayidha komentii dhanna barreessa jechuudha akkamitti akka kolfa dhiisuu jechuudha kolfa dhiisuu hin danda'u jechuudha sireenatti dhabaasa deema dhugaa rabbi maal fakkaate hin beeku bakka naga nachitti immoo daabboon tolfachaa jechuudha harkaa yoo ayyaana waggaati waan ta'eef daabboo tolfachaa hin jira jechuudha hara jechuudha mata dureen irratti qabadee dhufe jechuudha wantoota shan jechuudha yaa wannis garuma gargaru maallatii mata dureen isaanii garuma gar lamas kan biraati namoota wanta shan irratti dubbachuu barbaadan jechuudha warroonni ganni yuutuubiidhaaf maatiin isaanii waan ta'e saskiraabii godhaan siin jala jajjabeessaa mixayyoo tanaa pliis jajjabeessaa dhugaa kaffal godhaan jechuudha maaliif duraara kana nyaachuu barbaaddiin talatti jechuudha yaa namni birrii jibbu jiraare maali kopiriidha jedhanitti dabarsanii wal kennu jechuudha namni birrii jibbuun jiru waan ta'eef birrii kan jaaladha jechuu barbaadetan jechuudha inni maal jechuu barbaadetan jechuudha amma waan inni dubbachuu barbaade jireenya kee keessatti jechuudha fakkeenyaaf jiraamtire nama tokko hin jaalanne jennee icciitii keenya namatti himannu jechuudha nama baay'ee akkamitti nama baay'ee jaalatu yoo taate malee icciitii kee namatti hin himatini wantoota akkasii kanarratti dubbachuun barbaade jechuudha nama akkam jaalattu inni sunuyyuu na yaa namni wal lola gaafa lolite san icciitii kee seelaa baasuu danda'a jechuudha icciitii kee mara namatti hin himatini maaliif jenna yaa kan namni wal loluu danda'a waan ta'eef icciitiin kee si jalaa ba'uu danda'a waan ta'eef icciitii kee nama hundatti hin himatinidha inni lammaffaan immoo kaayyoo kee maalati jiraamtanii nam tokko bakka nama malati sirriitti godhanyaalee ta'uu baatu akkasan godha fuulduratti wanta akkas jedhanii nama mari'atan jiraamti wanta akkasiisan namaan hin mari'atin maaliif jenna namni marti guddina kee hin barbaadu jechuudha gufuu sitti ta'a akkaati wanta isaan mari'attisan akkaati hin gooneedhaaf gufuu sitti ta'a jechuudha akkaati karaa irratti haftu si ta'a jechuudha kanaafi kaayyoo kee fuuldura waaqayyoon mari'adhu malee bakka fedha waaqayyoo ta'e akkasan godha yoo waaqayyoon na gargaare akkasan godha jedhi malee namaan ani waggaarraa akkasan godha ji'aarraa akkasan godha watte namoonni ittiin mari'attu suni boru deebi'eeti karaatti akkaati wanta yaaddasan galma hin geenyedhaaf mindina gufuu sitti ta'a jechuudha kanaaf wanta yaadde kaayyoo kee namatti hin himin jechuudha isaayyuu nama akkam jaalattu ta'e jechuudha inni sana immoo bakki kaleetti kufte bakki kaleetti kufte bakki kalee kufte har'a akkamii akkas geeche hin irraanfatin jechuudha namoonni tokko jechuudha gaafa jireenyi isaanii kaleessan keessaa bahanii yoo har'a bakka jiraamitiire jireenya tashaala yoo jiraatanii isa kaleessan baay'een kan irraanfatu hin jira jechuudha hin irraanfatin bakki kalee kaate sanii hin irraanfatin deebiste bakki kalee kaate sanii irraanfatte nama sii gadi immoo qeequu hundamuu tuffachuu wantoonni akkasii kun hin barbaachisu jedhaan akka walitti maaliif hin beekamu borus bakkuma kalee sanitti deebi'uu dandeecha waan ta'eef bakki kalee kufte san hin irraanfatin akkamiin immoo akka as geeche hin irraanfatin jedha kun hunduma keenya fuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf kalee akkamitti namni hin kufa ni ka'a jechuudha rabbiin yoo qabate hin kufa kufee lafatti nafu garuu gaafa nama qabatte hin kufta kufteellee ka'uun baay'ee ulfaata jechuudha gaafa rabbiin qabatte yoo kufteellee bakka sanitti hin haftu jechuudha ni kaata kanaaf bakkee itti kufne namni hundumti keenya jechuudha
osoo irraanfachuu baanne akkamiin immoo bakkee jira fakkeenya namni tokko gaafa bakka isa kaleessan irraanfatanii hojii gaarii isaa ta'u bakka waan gaarii gaafa bakka jireenya isaanii keessatti kan tashaalee gaafa argatanii isa kaleessan kan irraanfatanii kan isaanii gadi kan namni qeequ jira jechuudha. Kun akka kootitti barbaachisaa miti jedha. Innis sadaffaan arfaffaan immoo qabeenya biyya lafaatiif akkuma hin dhiphatin jechuudha. Dhugaa qabeenyi harka Rabbii jira. Fixeensa ganamaati. Hin badas hin argamas jechuudha. Hunduma caala fayyaa waaqa fayyaa si kennee gammadi. Hojjedhu hamma humna keetii hojjedhu kan hojjettetti immoo waaqayyoon galateeffadhu. Qabeenya jedhamee osoo dhiphachuu baataniin jedha akka kootitti jechuudha. Qabeenyaaf dhiphachuun hin barbaachisu. Maaliif jenna yaa hojjetteedha kasbite waaqayyoon galma siin ga'e hundumuu waaqayyoon si eebbisiisee malee siif eebbisee malee hojjetteedhaaf miti. Namni kamiyyuu nama hin hojjeta jechuudha. Hunduyyuu yoo waaqayyoon siif eebbisee kennaa waaqayyooti jechuudha. Inni shanaffaan immoo jaalalaaf dhiphachuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif jenna jaalalli harka keerra jira. Yoo ati amala qabaattee nama gaarii dammoo jira miti nama biratti ulfina qabe yoo taate jechuudha. Jaalalli harka kee jira. Yoo ati fakkeenyaaf yoo ati ofii keetii amala qabaattee namaaf jaalala kennite akkasumas nama sanarraa jaalala argachuu dandeecha jechuudha. Kanaaf jaalala hin dhiphatiin hin jira jechuudha. Dhugaa Rabbiin jireenya biyya lafaa kana dhiphachuun gonkumaa yoo hin barbaachisu jechuudha. Maaliif yeroo keessa deemnu hin beeknu jechuudha. Ammuma jirru sanitti waaqayyoon keenya galateeffannee jiraachuudha malee naani boru akkamiin akkas ta'a akkas akkamiin ta'a boru akkamiin ta'a waggaarraa akkamiin ta'a xiqqimii hin qabu jechuudha. Guyyaa deemnu hin beeknu jechuudha biyya lafaa kanarraa jechuudha. Waan kamiifiyyuu dhiphachuun hin barbaachisu jechuudha. Innaa kana fakkaadha kan yaadni koo kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nagaa siin gaafadheen jira jedhee yaada jechuudha. Itti yammaan manarraa baate waan ta'eef yaa koo daabboo bulaalladhaan deena jala. Innaa kana bulaalladhee dhufe jechuudha. Shagguma jira. Yaadni koo har'aa jechuudha. Ni jaallattan jedhee abdiin qaba jechuudha. Maaliif wantoonni kun waanuma guyyaa guyyaadhaan nu mudataa deemus dhugaa dubbachuudhaaf batalee yeroo ammaa kana bichaan beeku dhugaa Rabbii hunduma keenya fi Rabbiin labbee cabaa nuuf haa kennu malee jechuudha. Hundumti keenya guddina walii kan hawwinu hin jiru jechuudha. Eenyumtuu guddina nama kan hawwu hin jiru yeroo muddismaa yeroo baay'ee maarfate jechuudha. Obboleettiin tayya takka jechuudha koomentii jalatti nama bara kana wajjin akkamitti jiraatanii kan naan jechuudha. Koomentii kan naa barreesse tokko jira garuu koomentii isheesanii deebisuudhaaf yeroo natti mijanne garuu amma yaadadhe jechuudha. Yaa obboleetti kun nama bara kana wajjin akkuma sitti dhufanitti wajjin jiraatu ishee jechuudha. Gaarii soo ta'anii gaarii sitti dhufan gaaruma ta'e badaa ta'anii sitti dhufan immoo gaarii ta'eef malee jechuudha. Nama bara kanaa wajjin namni bara kanaa jechuudha. Anumarraa nu kaase saantimni tokko jechuudha. Asiinis milkita saantimaa hin qaba. Asiinis milkita saantimaa hin qaba. Akkasuma namni bara kanaa numarraa kaase fuula tokko malee bakka akkasuma gaggalabatama jechuudha. Yaa kan እንግዲህ ማልቆ ዘመና waan ta'eef akkuma zabanaatti bulu namni immoo akkuma namatti dhufeetti qabatu jechuudha. Gaarii soo ta'e namatti dhufe gaarii badaa soo ta'e namatti dhufe immoo fakkeenyaaf namni tokko mata duree kana guyyaan biraa irratti dubbachuu barbaadeen ture jechuudha. Ammattis na jedhe jechuudha. Gaafa isheen na gaafattee fi gaafa namni tokko badaa namatti ta'e hundamuu amala akkasii ta'e yaa jiraa miti nageenya waaqayyootiin namarraa itti soofni dabarsanii kennanii dirboomatti kan bulan tokko jiraatu akkasumatti bulu jechuudha. Dirboomatti nagaa waaqatii nagaa nama gaafachuu saniin booda jireenya kee keessa hin gashiini bakka dirboomatti bulta jechuudha. Akkasitti bara kana akkasuma barbaachisaadha. Dirboomatti buluu
nagaa dirqamatti bulu jechuudha. Baay'istees yoo bara nama kanaa nama bara kana baay'istee gaafatti kennite gaafa jireenya kee keessa gashite እንደውም jireenya keessa wal deeggaree si baasanii jireenya bakka anumatti si bushaa anumatti si qotattaraa bakka kana waan ta'e baay'istee jireenya kee keessatti nama hin galchin jechuudha. Dirqamatti buli nagaa waqtii nagaa gaafadhu waan likkee bakka kanaan baay'ee hin dhiphatin jechuudha. Namaaf hin dhiphatin amma dandeessee ofii keetii gaarummaa hojjechuu gaarummaa yaaduu kanneen irratti ofirratti xiyyeeffannoo godhi malee namaaf baay'ee hin dhiphatin sin jedha obboleetti koo gaafin kee baay'ee soosii deebuu baatee guyyaan biraa immoo isifaan hojjedha jechuudha. Viidiyoon dheeraa socho'uu daqiiqaa 10 irra dabarsuun barbaadu inni viidiyoon kee irraa kana fakkaata jechuudha. Nagaadhaan naa turaa amma viidiyoon biraatti walitti deemutti.